Parsantii warroota sodaa koronaaf osoo hin taane waan affeerra wayii jiru si'anii harka dhiqachuuf gara bakka harka dhiqannaatti goran dabala jedha. Jookiin dabalata qaba. Yeroo dhukkubni koronaa addunyaa fi biyya teenya dhukkeerraa kaasaa jiru kanatti namoonni sodaa dhukkubichaatiif harka isaanii dhiqatan akka dabalan jookii fi saafaa gaafachuun ni dandeessu. Garuu namoonni garaan isaanii harka itti fakkaatan bakka harka dhiqatan yoo argan garaan isaanii dhibbeedhaus dabalaa akka jiru irraanfachuun saalfidha. Akka oduun teennarraa gabaasetti namoonni baankii daldala Itoophiyaa seenanii maal qabdu jedhan parsantii 23.3 dabala jetti. Kana irraa kan ka'e qorannoon torbee lamaaf gaafii hojjettoota baankii daldala hedduu gaafannee turre. Inni misooma qonnaatiin eebbifame tokko baankichi yeroo dhiyootti mana nyaataa akka jalqabu ibsanuuf godheera. Suudaa waliigaltee jalqabaa Itoophiyaan bishaanii dhalaga Abbaay guutuuf dhiyeesteef ofirraa marsitee darbuun ishee gabaafame. Torbee hedduudhaaf Suudaan akka waan Itoophiyaan sangaa qalteetti dugda abbichuu jala fiiguu ishee meedullaan abbichuu ragaadha. Haa ta'u malee eega guyyoolii darban keessatti akka waan abjuun alsiisin ishee tumaa buletti ol kaatee si bira hin geenye na bira hin geenye jechuun ishee abbichuuf tafkii dugda qixxee taateerti. Kana irraa kan ka'e Itoophiyaan bishaan adda ishee guutuu akka qabdu hubachuun kaka'umsa irraa akka jirtu barataan duraan boondii bite tokkotu nuuf dabarse. Oduu kanaaf Abdallah Amdookii bilbilaan dubbisuu yaallee turre akka armaan gadiitti dhiyaate. Lakkoofsi namoota dhibee koronaan qabamanii lakkoofsa kontiroobaandii qabamuun wal qixxaatuuf wanti isaa hafeen jiru jette Adaanan Abbabaa. Akka waan qarshiin lafaa burquun guyyaarraa lakkoofsi kontiroobaandii qabamu dabalaa jiraachuun dureessa barbaaddan gaafachuu ni dandeessu. Yeroo dhiyoo keessatti kontiroobaandii fi dhukkubni koronaa gara Jibuutii irraan seenuun isaanii sila jarri kun wal beekuu nama jechisiisa. Heddummachuu namoota dhukkuba koronaa fi qabamuun kontiroobaandii babal'achuun afaan nu qabaa jira warri jedhan hojjettoonni kontiroobaandii dhukkuba lamaaniif dawaa barbaacha akka jiran namni yoo haasa'u dhaga'e. Fulbaana 30 booda waan mootummaan hin jirreef qabeenya uummataa haa qoqqoodamnu jedhe mootummaan. Eega mootummaan hin jirre teelee fi humna ibsaa kan kooti saniin achi homaa sinirraan barbaadu kan jedhe biltsiginnaan kun haqummaa miti jechuun TV'n boqqollum dubbii isaa isarratti gajabse. Kanaan gammaa dhageeffachaa turtan oduu biyya alaa ture amma gara oduu biyya keessaatti ceena. Doonaald Turumbaan Chaayinaan riisarchii dawaa koronaa irratti goonuun jalaa hatuuf xullub jetti jedhe. Eega vaayirasii koronaan eegalee booda akka nama jimaa soogiddaan qaame waan itti billichi jette tanaasa'u Doonaald Turumbaan guyyaa har'aa Chaayinaan qorannoo kun haqna jalaa godhaa jirti jedhamu tirtiraa akka jiru ministeerri tirtiraa addunyaa gabaase.